Shamarran keessa jechuudha. Beezaawit Darrimee Asaffaa garaa waltajjiitti hamileen itti kaataa. Please hamileen keessatti kaayaa. Muummee makaana muummee afaan Ingilizii warra dhiiraa keessaa 3 4 tokko fiduudhaan warra dhiiraa keessaa tokkoffaa kan ta'e Anwar Abdulqaadir Adel. Anwar Abdulqaadir hamileen itti kaaya. Please hamilee. Muummee afaan Amaaraa keessaa shamarran keessaa tokkoffaa kan baate qabxii 3.6 fiduudhaan Tigist Asrat Tayyee shamarran keessaa 3.6 fiduudhaan tokkoffaadha. Warra dhiiraa keessaa muummee afaan Amaaraa keessaa jechuudha. Akka hin daganne gaafa durii yoo nuti afaan Amaaraa haasa'u nutti kolfaa turanii har'a immoo afaan Amaaraa sana baratanii qabxii kana fiduun waan laayyoo asirratti hin fakkaatini hamilee asirratti naa kennaa fi jara lamaaniyyuu muummee afaan Amaaraa keessaa warra dhiiraa keessaa qabxii olaanaa fiduudhaan tokkoffaa kan ta'e 3.78 kan fide Abubakar Qaasim Maroo. Abubakar Qaasim itti aanaa diinii akaadamii kolleejjii barnoota barsiisota roobee Tashoomaa Mul'isaa fi itti gaafatamtuu waajjira kominikeeshinii godina Baalee aadde Alamituu Daanyee galatoomaa jennaanii hamileedhaan iddoo taa'umsaatti naa deebisa. Hamileedhaan.